Akkam jirtan maatii miidiyaa dirree barnoota. Kun tuutoriyaalii Afaan Oromootiin koorsii Moral and Citizenship Education irratti isiniif kennamudha. Tuutoriyaalii keenyan RIVAL THIORIES OF STATE subtopic jedhuu fi gardhumaarra immoo Role of State kan jedhu tiyooriiwwan kanniini jechuudha kan laallu. Egaa chapter 4 irra geenye jirra jechuudha. Kun paartii isa lammaffaadha. Tuutoriyaalii faana an Oliyaad Baratichaadha. Buleessa keessan Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Seeraa irra miidiyaa keessan miidiyaa keenya miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Egaa tuutoriyaalii keenya kallattumaan kan jalqabnudha. RIVAL THIORIES OF STATE subtopic jedhamu laalla jechuudha. Duraan dursine maqaa isaarra qubattan egaa tiyooriiwwan kun waa'ee state irratti yookaan waa'ee biyyaa irratti tiyoorii dhiyaatanidha jechuudha. RIVAL THIORIES gaaf jennu tiyooriiwwan adda addaa tiyooriiwwan wal falman yookaan immoo yaada adda addaa waa'ee biyyaa irratti dhiyeessan jechuudha. There are various rival theories of state, each of which offers a different account of its origins. Tiyooriiwwan kunniin egaa originiin isaanii yookaan maddi isaanii adda addadha. Development guddinni isaan keessa darban adda addaa impact on society. Dhiibbaan isaan impactiin isaan society irratti fidan adda addaadha jechuudha. Tiyooriiwwan kunniin tokko tokkoon kan laalludha. Jalqaba irratti the pluralist state theory laalla. Ittaansinee immoo the capitalist state theory. Ittaansinee the Leviathan state theory fi gardhumaarra immoo patriarchal state theory laalla jechuudha. Hamma dhumaatti nafaana turan ammas affeerraa godha. Theory jalqabaa pluralist state theory jechuudha. Pluralist state theory jaalla jalqaba irratti. Pluralist state theory'n maatii miidiyaa dirree barnootaa maal jechuudha? State akka maalittidha kan isaan define godhani state'n just akka river yookaan empire-tti night watchman akka jechuuti. Akka daanyaa yookaan abbaa murtii tapha keessatti meedamin eenyu taphattoonni main actoriin individualidha. Hawaasa society yoo ta'u state'n akka referee yookaan akka taphachiisaa yookaan abbaa murtiitti jechuudha. Keessumaa kubbaa miilaa meedamin dirree siyaasaa keessatti taphattoonni ijoon hawaasa society yommuu ta'an biyya immoo gidduu magaltee haala mijeessuu fi akka daanyaatti yookaan akka abbaa murtiitti tajaajiludha. Kanaaf liineejiin isaanii amma jalqaba gaaf kan oriijiniin isaanii adda adda jennee irraamini liineejiin isaanii liberal theoryidha jechuudha. Liberal theory irraa kan inni maddu. Liberal theory egaa akkuma beektan liberal theory'n tokko liberal theory kan jennuun dhala namaa rational godhee kan yaadu. Dhalli namaa guddiidha, gaariidha jedhee kan yaadu, optimistikii kan ta'e. Dhalli namaa interventionii hin barbaadu jedhee kan yaadu jechuudha. Tiyoorii akkasiidha liberal tiyoorii yookaan idealist tiyoorii kan jennuun. Egaa liberal lineageidha jechuudha pluralist state'n. Just state'n gidduu magaltee aktaroota haala mijeessuudha. Aktaroota haala mijeessuudha. Civil society and the civil service and the military wing as seen as independent actors. Isaan kun independent actoridha yookaan taphattoota independent ta'anii akka mirga isaaniitti akka isaanitti toletti taphatanidha. Jedhanii warra yaadanidha jechuudha pluralist state theory. Nevertheless, this approach is possible only because it is based on underlying and often unacknowledged assumptions about state neutrality. State neutrality jechuun biyyi yookaan state neutral ta'uu qabdi. Keessa seenuu qabdu, gidduu galuu qabdu. Hawaasni namni dhalli namaa raashinaal waan ta'eef haa taphatu. Tapha siyaasaa haa taphatanii. Biyyi keessa galtee haaluma mijeessuu fi qofa. Haala mijeessu akka impartial or arbiter or referee jechuudha. Umpire. Impartial kan hin loogne jechuudha. Saniifis kanaafis kan hin loogne. Yommuu barbaachisaa yoo ta'e immoo roolii ishee ta'uu kan danda'u just protective, preventive, negative view jechuudha. Balaa alaa tokko yoo itti dhufe irraa ittisuu
tajaajila hawaasaa tokko tokko mijeessuu fi taphattoota jechuudha. Waan isaan barbaachisu dhiyeessuuf irraan kanaaf keessa galuu hin qabdu. Firii ta'anii tapha ofii taphachuu qabu, tapha siyaasaa. Kanaaf night watchman yookaan referee kan jennuun night watchman eegduu beektu miti waardiyyaa. Akkas isteetiin akka sanadha jedhu jechuudha. Plural state theory. Kan biraani capitalist state theory dha. Capitalist state theory gaaf jennu maatii miidiyaa dirree barnootaa wanti isin hubachuu qabdan iddoo kanatti kapitaalistiidhaan kan mormuudha tiyooriin kun. Tiyoorii kapitaalist isteetiidhaan mormuudha. Tiyooriin kapitaalist isteetiidhaan mormu immoo inni ijoon maarkisist tiyooriidha. Maarkisist notion of capitalist state. Maarkisist tiyooriidha jechuudha. Kanaaf kallattumaa capitalist state theory gaaf jennu kapitaalistiitu hin taane yaada eenyutu dhiyaata asitti yaada maarkisizimiiti. Karl Marx egaa akka inni itti biyya jibbuun beektu. State is nothing jedha Karl Marx. State is nothing but an instrument of class oppression jedha. Biyya jechuun homaa miti. Biyya jechuun maal jechuudha? Garee tokkoof kan loogduudha. Meeshaa garee tokkoof loogdu yookaan garee tokko cunqursituudha jechuudha. Biyya jechuun cunqursituudha jedha jechuudha Marx. Eenyu kan cunqursu class amma gaafa ibsu class systemiidhaan wal qabsiisee kan inni ibsu Marx. Class system dureessotaa fi hiyyeessota. Proletariat gama tokkoon workers group workers class kan jennuun jira garee hojjettootaa. Gama tokko immoo bourgeoisie kan jedhuun hin jira warra dureessota. Capitalist statein akka sana garee kana lamaan of keessaa qabdi jedha. The Marxist notion of capitalist state offers clear alternative to the pluralist image of the state as a neutral arbiter or umpire. Amma akka pluralist state theory umpire neutral umpire yookaan abbaa murtii yookaan daanyaa neutral ta'e kan garee kanas sanas hin deeggarre impartial kan ta'edha jedhu minisa. Inni kun garuu akkasii miti. Alternaatiivii biraa dhiyeessa jechuudha. Miti faallaa sana jechuudha. Marx akkasii miti. Niwutiraalii miti biyya akkasiin jettan. Biyya jechuun garee tokkoof kan dhaabattu. Garee dureessotaaf kan dhaabattu. Hiyyeessota immoo kan cunqursitu. Instrument of class oppression biyya jechuudha. Jedheetu akka sanattidha kan inni ibsu. Marx akkamittidha kan inni ibsu Marxismiin jechuudha. Baay'ee Marx gaaf jedhu hundeessaa isaati malee Marxistoonni baay'ee yaada isaa kana kan deeggaran jechuudha. Theory kana kan deeggaran baay'eedha. Marxists have typically argued that the state cannot be understood separately from the economic structure of society. Economic structure of society meetumine society tokko injira. Society sana biyya jechuun economic structure irra caasaa diinagdee biyya tokko irra yookaan hawaasa tokko irra adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Biyya jechuun caasaa ekonomiitii walitti hidhamtee jirti. Baay'ee biyyumti kan isheen uumamteef jedha Marx. Biyyumti kan isheen uumamteef state emerges out of class system jedha. Class systemiidhaaf jechuun class systemiin egaa akkuma isin jedhe garee hiyyeessotaaf dureessotaaf keessaa kan qabudha. Capitalist systemiin kun jechuudha. Kan Marxist jibbu kun. Just biyyi kan isheen uumamteef jedha Marx. Qabeenyaa dureessotaa tiksuuf balaarra akka hin buune qabeenyi isaanii. Garee hojjettootaa yookiin proletariat kan inni jedheen kana jechuudha. Isaaniin akka hin saamamne qabeenyi dureessotaa sun. Seera isaanii baasuuf even seera keessatti gaabbarannu just seerumtiyyuu kan inni barbaachiseef qabeenyaan dureessotaa akka balaarra jalaa hin buuneef. Utuu hundi qabeenya walqixa qabate private property wanti jedhamu hin jiru utuu ta'e just biyyi sin barbaachiftu seerri sin barbaachisu homtuun hin barbaachisu ture akka jechuudha.
Kanaaf class structure irra economic structure irra adda baasnee biyya ilaaluun hin danda'amu jedha. Marxist jechuudha. Marxism theory akkasiidha. Theory akkasiidha. Marxism theory capitalist state dha mormaa jechuudha. Capitalist state balaaleffata. Capitalist state cunqursituudha. An instrument of class operation in the state. The Leviathan state dha theory bira. The Leviathan state theory. The Leviathan state theory jechuun maatii miidiyaa dirree barnootaa maal jechuudha? Biyya akkamittidha kan inni ibsu? Akka self-serving monastery tokkotti yookaan monastery jechuun bineensa guddaa sodaachisaa jechuudha. Baay'ee Leviathan kan jedhu kana isaa fudhate miizii wayiti. Miizii yookaan ammoo legendii maal jechuudha? Afooladha. Yookaan macaafa qulqulluu irra hin jira wanti kun. Jawwicha guddaa jawwee murtuuttifama Leewaataan jawwicha guddicha kan jedhu hin jira miti macaafa qulqulluu. Leewaataan kan jedhu hin jira Leewaataan. Achirraadha kan dhufe jechuudha. Jawwee guddaa tokkottidha kan inni fakkeessu Thomas Hobbes egaa kan inni dhalate bara Ingiliizi keessatti Ingilaandi keessatti walitti bu'iinsi waraanni waliin yookaan civil wariin bara turedha. Kanaaf bara waraanni akka malee garmalee bloodshed kan ta'e devastating waraan ta'e baraan hammaataa keessadha kan inni dhalatee guddate. Ibn amma waggaa 30 ga'utti natti fakkaata. Calculate gochuu hin dandeessu. Google godhaati. Kanaaf bara sana keessa maal jedha gaaf barreessu waa'ee kanarratti Thomas Hobbes Leviathan theory keessatti jechuudha. My mother gave twins. Haati koo lakkuu deesse. One me, one fear. Tokko ana, tokko ammoo sodaa. Gaafuman dhaladhu lakkuu na deesse tokko ana tokko sodaa deesse jedha. Yoon gadi ba'u jedha Thomas Hobbes. Yoon gadi ba'u balbala koo irratti waan hamaa qofan arga. Tokko yommuu tokko ajjeesu. Yeroo hundumaa dhalli namaa hamaadha. Brutal, selfish. Baay'ee gadheedha nama jechuun jedha. Theory isaa Leviathan kan jedhu keessatti yommuu barreessu Thomas Hobbes jechuudha. Kanaaf dhala namaa garaa jabaatu kana dhala namaa gara jabeessa kana karaan ittiin qabnu jedha. Social theory isaa keessatti jechuudha. Karaan ittiin sirreessuu dandeenyu birmadummaa keenya liberty qabnu. Warra ijoorraa kanaaf keessumaa mirga lubbuun jiraachuu the right to life warra akkasiirraa kanaaf birmadummaa keenya qabnu walitti finnee sovereign kan jedhuuf laachuu qabna. Sovereign kan jennuun kun stateidha jechuudha. State kan jedhamtu sovereign kan jedhamu qaama wayitiif laanneetu inni waan hundumaa haa hojjetu. Nagaas nuuf haa kabachiisu. Kan ajjeese haa ajjeesu, kan nujjeesu haa ajjeesu. Ekonomii keenya hundumaa keenya harka isaatti haa laattannu. Kan akka kanatti buluu dide billaas harka keenya jirra angolaannee fi jirra. Billaa sana rukutee haa deebisu kana ajjeesu. Kanaaf theory akkasiiti Leviathan kan jennu Thomas Hobbes theory barreesseedha jechuudha. Most intent on expansion and aggrandizement is one associated in modern politics with the new right theory. New right kan jennuun ammoo miti jedha Leviathan in morma inni kun baay'ee associated dha. Gaajin new right isa kanaan morma. New right theory kan jennuun ammoo biyyi keessumaa economic intervention keessa bahuu qabdi. The new right or at least it is neoliberal wing. By the way, wingi lamadha kan inni qabu. New right kun neoliberal wingi fi wingi biraadha kan inni qabu.
distinguished by a strong antipathy toward the state intervention. Antipathy jechuun jibba jechuudha. Jibbiinsa waa'ee biyyaa irratti qabu. New Rightiin biyyi qabeenyaa ikoonoomii keessa galuu hin qabdu. Amma Leeviyaataan akka Leeviyaataan tiyooriitti waan hundumaa keessa biyyi galu jechuun absolute power tokko kennuufi qabna. Absolute power kennuufi qabna biyyaaf. Akka bineensa guddaa tokkotti akkasitti kan inni fakkii kaasu imagine godhu jechuudha. Jaallatee minikaa hin beektu wal waraansa ture dhiiga dhangala'uutu baay'ata baran jedhatu keessa hamma inni guddate waggaa 30 Ingilizii keessa jechuudha. Kanaaf jaallatee mini jechuudha gaafa tiyoorii kana lafa kaa'u Thomas Hobbes social tiyoorii isaa social contract tiyoorii isaa keessatti jechuudha. New Rightiin egaa keessumaa jechuudha neoliberal wingiin isaa. Wingii neoliberal kan jennuun kun jechuudha yookaan New Rightiin kun jechuudha biyya injibba jechuudha. Biyya injibba baay'ee jibbiinsa biyyarraa qaba. Intervention economic and social life jechuun biyyi qabeenyaa keessa jireenya hawaasummaa keessa galuu hin qabdu. Born out of the belief that the state is parasitic. Parasitic jechuun beektu miti maxxantuu jechuudha. Maagaafa hin jirame keessa keenyatti kan maxxananii nyaatan jechuudha. Raammoo marrumaanii maagaafa koosoofa parasitikiidha biyyi maxxantuu jechuudha. That threatens both individual liberty and economic security. Birmadummaa nama economic security nama birmadummaa qabeenyaa nama dinagdee kan treat gootuudha yookaan kan miidhaarra geessiftuudha biyya jechuun parasitikiidha jedhu New Rightiin kun Leviathan state theory irratti ka'u jechuudha. The central feature of this view is that the state pursues interests that are separate from those of society. Self-serving jenne mini gaafa ka self-serving marxismiidhaan hidhata inni qabu laallala New Rightiin jechuudha. Leviathan marxism New Rightiin marxismiin isteetii jechuun maal kan ibsituudha jedhe ammasitti ilaallee turre mini state jechuun maal kan ibsituudha and in essence reflect this class system ibsitii jedhamanii class system ibsitii. State reflects broader class kan isheen ibsitu broader class system class difference and other social interest jechuudha. New Rightiin ammoo postrate yookaan state kan inni imagine godhu kan inni picture out godhu kan fakkii kaasu akkamittidha. The state as an independent or autonomous entity that pursues its own interest. Fedhii yookaan faayidaa ishee kan eegsiftu autonomous kan taate independent jechuun kan of dandeesse autonomous of dandeesse kan socho'u faayidaa ofii ishee kan barbaaddudha statein. Parasitikiidha jechuudha akkasittidha. Kan inni ibsu self interest kan jettu kan interest kan jettu kan adda baafachuu qabdu. Marxismiin ammoo self interestii kan society injira society keessa maaltu jira classii jira interest eenyu kabachiisuuf interest dureessota. New Right akka New Right'itti ammoo interest dureessota otoo hin ta'in interest mataa ishee laala interest mataa ishee it is own interest akkasittidha kan inni kaa'u jechuudha. In this view, bureaucratic self-interest invariably supports big government. Jechuun hojjettoonni mootummaa jechuudha. Mootummaa guddaa yookaan monster akka isa mootummaa sovereignty absolute power qabu guddaa barbaadu. Isaan achitti maal kuufachuuf ofii isaanii garaacha isaanii gabbifachuuf jechuudha. Akkasittidha kan isaa yaada.
and state intervention. State intervention is okay. Biyyi economy keessa akka isheen galtu waan hundumaa keessa akka galtu barbaadu bureaucratonni jechuudha. Because this leads to an enlargement of the bureaucracy itself. Bureaucracy gaafsa maal ta'a hin babal'ata jechuudha. Which helps to ensure job security. Kanaan booda egaa amma hojii isaanii argatu jechuudha. Bureaucratonni kunniin improve pay. Kaffaltiin isaanii maal ta'a hin dagaagaa hin guddataa fi open up promotion prospects and enhances the status of public officials. Warri ta'an yookaan hojjettoonni mootummaa kunniin gaafsan jireenya gaarii jiraatu haalli isaanii ol ka'a akkasittidha kan isaan ibsan jechuudha. Big government warra jajjabeessuudha isaanii. This image of self-seeking bureaucracy is plainly at odds with the pluralist notion of state management. Pluralist notion. Beektumni kan sila jenne jechuudha. Liberal lineage irraa kan ka'ee fi state akka referiitti kan kaa'udha liberal notion of state machine. Isaan kun oodiidha jechuudha isaan kanaaf. Oodiidha jechuun adda adda jechuudha faallaadha waliif. Pluralistii fi new writing jechuudha. Kanaaf walumaa gala gaafa leviyaatan yaadattan new writing yaadachuu qabdu. Gaafa immoo capitalistii gaafa yaadattan marxism yaadachuu qabdu jechuudha. Kan biraa immoo kun asitti patriarchal gaafa yaadattan immoo feminist yaadachuu qabdu. Feminist theory yaadachuu qabdu. Feminist theory jechuun maal jechuudha? Maatii miidiyaa dirree barnootaa. Feminist okay dura waa'ee patriarchal theory of state ilaalleetti deebina. Modern thinking about the state must finally take account of the implications of feminist theory. Egaa feminist theory kan jennuuni theory waa'ee patriarchal state mormuudha ammas. Patriarchal state kan mormuudha. Kanaaf patriarchal state theory gaaf jennu kan isin yaadachuu qabdan kan isin yaaduu qabdan waa'ee feminist theory jechuudha. Feminist theory. As jalatti kan haasa'amu feminist theory jechuudha. Feminist theory ni walqixxummaa dhiiraa fi dubaraa irratti theory hundaa'edha. Walqixxummaa dubartii fi dhiiraa irratti theory hundaa'edha. Akka theory kanaatti dhiiraaf dubarri walqixa ta'uu qabuudha. Dhiiraaf dubartii walqixa ta'uu qabdiidha. Beeziin isaanii ijoon isa kanadha. Feministiin immoo karaa kutaa adda addaatti kan isaan wal qoodu agreementiin gidduu isaanii jiru feminist theory jechuudha. Patriarchal state'dhaan mormu. Patriarchal state jechuun faallaa matriarchal state'ti. Matriarchal state kan jennuun hin jira faallaa kanaa kan ta'e. Patriarchal state jechuun baay'ee Greek irraa kan maddeedha. Patriarch jechuun father jechuudha. Rule by father jechuudha. Maatii tokko keessatti gaafa jiraatamu maatiin sun eenyuun kan rule ta'u kan bulu eenyuun beektu society keenya keessatti abbaadhaan faazariidhaan yaa rule by father jechuudha patriarchal state achirraa kan maddeedha etymologiin isaa. Patriarchal state kan jennu gaa isteetii dhiiraan bultu tokko jechuuti. Gaafa broad gootanii gaafa bal'istanii yaaddan biyya dhiirotaan bultu. Biyya dhiirotaa jechuudha bakka. Yookaan immoo patriarchal world osoo jenne addunyaa dhiirotaa jechuudha. Dhiironni akka barbaadan keessa kan ta'an. Therefore, patriarchal state means the state that serves for the interest of men jechuudha. For the interest of men. The state that favors for the interest of men jechuudha. Favors for men jechuudha. Moreover, feminists have usually not regarded the nature of state power as central political issue miti jechuudha. State power akka political issue tokkotti not regarded the nature of state power as central political issue. Utuu hin taane preferring instead to concentrate. Maal irratti yaadni isaanii concentrate kan ta'u kan sassaabamu structure of male power. Male power. Then state power irratti osoo hin ta'in male power irratti aangoo dhiirotaa. Centered on institutions such as the family and the economic system. Dhaabbileewwan akka family nama institutionii dhamaniire economic system ni institutionii tokkodha. Institutionii biraadha. Kanaaf
Faamilii keessatti fakkeenyaaf dhiirri mataa ta'etti kan bulchu soosaayitii keenya keessatti rakkina akkasiitu jira. Even economic system keessatti. Economic system keessatti hin beektu minire no fakkeenyaaf as keessatti breadwinners jechuun meeniin yeroo baay'ee dhiironni akka breadwinners kan isaan laalaman society keenya keessatti. Breadwinner jechuun dubartoonni kan irratti hirkatanii waan manaaf ta'u baasii adda addaatiif qallabaaf waan akkasiitiif ganaa dhiira gaafatu jechuudha laala. Breadwinner jechuun egaa warra qallaba contribute godhu jechuudha. Dubartoonni akka homemakeriitti manuma keessa hojjetu hojii mana babbareechu garuu eenyu irratti kan isaan dipendi ta'an meen irratti dhiirota irratti jechuudha. Maaliif qallabaaf waan ta'u baasiidhaaf waan ta'u dhiirota irraa fudhatu ganaa kadhatanii jechuudha. Waanuma isaanii kadhatu beeka. Kanaaf rakkoo akkasiitti hawaasa keenya keessa jira. Walqixxummaan dhiiraaf dubara gidduu hin jiru. Even jedhu feministoonni legal feministii kan jennuun jira seera akkasitti yommuu baran seerri kan inni bahe dhiirotaani. Basoo waa feminist theory nanaasa tutorialiin waa kana irratti hojjedhu ilaaluu hin dandeessu yeroo biraa. Yoommoo hojjetameera ta'e playlist keessa barbaadaatii laalaa jechuudha. Daftanii ilaalle yoo ta'e tutorialii kana. Kanaaf seerri mataan isaa kan ba'e for the interest of many faayidaa dhiiraatiif jecha faayidaa dhiiraa kabachiisuuf rakkoo baay'ee jira jechuudha. Waa'ee dhiiraa dubartii structurii rakkina guddaatu jira warra jedhan jechuudha feminist theory. For instance, that the idea that the state exercises monopoly of legitimate violence is compromised by the routine use of violence and intimidation in family and the domestic life. Whereas an instrumental argument is focused on the personnel of the state. Personnel of the state gaafjennugaa dhiironni hin jiru mini dhiirota warra stateidhaaf hojjetan jechuudha. Dhiirota baay'een isaanii and particularly the state allied structuralism arguments tend to emphasize the degree to which state institutions are embedded in the wider patriarchal system. Patriarchal system jechuudha. Addunyaa dhiiraan bultu. Akkas keessa badee jira jechuudha addunyaan keenya. Isa kana qeequ jechuudha. Warri feminismii patriarchal state warra qeeqanidha jechuudha. Dafnee deemna. Well, kan biraa role of stateidha. Dafnee akka xumurru taana role of state biyyi roolii akkamii akka ishiin qabdu. For instance, the idea that the state exercises monopoly of legitimate violence. Legitimate violence jechuun violence yookaan immoo cunqursaa jiraamini reebicha fa'aa ta'uu danda'a. Wanta akkasii kuni hin mul'ata hawaasa keenya keessatti keessumaa faamilii fi domestic life jireenya dhuunfaa jireenya maatii keessatti jechuudha. Hin mul'ata inni kun. Inni kun egaa eessaa kan inni maddu baay'een isaa dhiirotarraan olaantummaa dhiironni qabanirraa akka ta'edha jechuudha. Kan isaan dhiyeessan feministoonni patriarchal stateidhaan kan isaan morman jechuudha. Instrumentalist kan jennuun maalidhaan kan isaan focus irratti godhanii personnel of the state jechuun warra biyyaaf hojjetan biyya tajaajilan jechuudha. Isaan and particularly the state allied warra baratan structuralism arguments tend to emphasize the degree to which state institutions are embedded in a wider patriarchal system. State institution jechuun mana barnootaa haa ta'u hospitaala haa ta'u faamilii haa ta'u maatii economic system isaan kuniini kan embedded ta'an kan liqinfamanii jiran eenyuuni patriarchal systemidhaan. Patriarchal system jechuun
dhiirotatu hoggana, dhiirotatu bulchaa. Ilaalame addunyaa keenya keessatti baay'eesa dhugaa qabus jirri. Institutioniin baay'een isaanii dhiirotaani kan bulan. Biyya baay'ee kan bulchu dhiira. Waajjiroota baay'ee keessa kan hojjetu lakkoofsaan iddoo gurguddaa kan jiru dhiirotadha. Kanaaf siistamiin addunyaa, siistamiin biyyaa paatriyaarkiidha. Paatriyaarkiidha jedhu jechuudha. Instrumentalistii gaafa jennu akka instrumentiitti itti gargaaramti gaabii jara kana dhiirota kana jechuudha. Akka meeshaa cunqursaatti jechuudha. Kanaaf transition from private independence argitanii private independence jechuun isa dubartoonni dhiirarratti hirkatan jechuudha. Isa kana garamitti to a system of public independence in which women are increasingly controlled by the institutions of the extended state jechuudha. Argitanii eessaa ka'e jechuudha cunqursaan kuni private independence irraa ka'eetu garamitti deema. Dhumarra women are increasingly controlled by the institutions of the extended states. Argitanii isa abbootiin manaa isaanii manatti isaan cunqursan irraa ka'eetu booda biyyis isaan cunqursiti jechuudha. Karaa kam? Karaa dhiirotaa. Fakkeenyaaf waajjiroota keessa dhiirotadha control kan godhu ta'e waajjira keessa kan hojjetu harka caala dhiironni naannoo dubartoota cunqursuun isaanii nafu. Kanaaf addunyaa dhiiraaf loogdu addunyaan kun jedhu patriarchal systemiidhaan kan isaan morman jechuudha. Paartii taanuun the role of the state ilaalla akka nu jala hin dheeranneef jechuudha. Tuutoriyaalii kana silaa paartuma tokkoon finna jedheen yaadeeyyu daqiiqaan keenya nu jala dheerataa nuffisiisaa ta'a waan ta'eef paartii taanuun the role of the state kan jedhu ilaalla jechuudha. Gahee biyyaa yookaan steetii jechuudha jalatti kan ilaalla. Hamma dhumaatti hamma yoonaatti waan afaana turtaniif baay'een isin galateeffadha. Maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaalii faanaan olii barachaa ture. Viidiyoo kana immoo laayik utuu gootanii utuu koomentii naaf barreessitanii yaada qabattan natti tola. Miidiyaa keenyaaf haaraa warri taatan immoo sabiskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin yaadachiisa jechuudha. Karaa barbaadan immoo yaada keessan naan ga'uu hin dandeessu. Karaa telegiraama miidiyaa dirree barnootaa jooyin gochuudhaan odeeffannoowwan barnootaa odeeffannoowwan dinqisiisoo addunyaa akkasuma beekumsa waliigalaa karaa san argachuu hin dandeessu. Oliyaad baraticha immoo add gochuu hin dandeessu. Facebook irratti galatoomaa kun oliin kina sumarraa argachuu hin dandeessu. Ulfaadha. Nagaan naa tura.